أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله كوني برنوتا كينيا كتاب تجويد لا إسا لما فاجت بركناف أكما كتابة مفتاح التجويد هداية المستفيد kana qara'atanitti inni kun immoo kitaaba jazariiti. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. إسجده نظمي يوكاهو وللو جزريتي. نظمي يوكاهو وللو جزريتي يجتشو abbaan kitaabaa maqaa isaatii fi hanga tokko jennee isa sana abbaan kitaabaa maqaan isaa Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Yusuf al-Jazari isa kanaan beekamaa jechuudha. Imaamul Jazariin isa kanaan beekamaa. Imaamul Jazariin dhaloonni isaa Ramadaana 25 hijiraa 751tti kan inni dhalate jechuudha. Isa kanaa miti. Imaamul Jazariin inninoo kitaaba isaa keessatti waan fidu natti fakkaata. Laakiin fiduu baatullee maqaan isaa akkuma nama isiniin jedhe sana Muhammad ibn Muhammad ibn Yusuf al-Jazariiti. Maqaan isaa sanuma. Amma durarratti kitaabul Jazariin kun nazmiin Jazarii kitaabotii isa kaaniini maali garaagarummaan isaa? Osoo gara maqaa isaatti hin deebi'ini. Jazariin kun garaagarummaa kitaaba isa kaaniin maali isa jedhu. Amma garaagarummaan jira. Amma Miftaahu Tajwiidiin qaraanee jira. Waan achi keessa jirus as keessas jira. Waan achi keessa jiru as keessas ni jira. Garuu garaagarummaan jara kanaa maali? Garaagarummaan jara kanaa kitaabni inni kun walaloodhaan akka walaloodhaan ammoo jarri kaan nazmiidhaanii miti, nasrii jedhan kan faca'eetuma akkana dubbifamu dubbisuudhaan. Ammoo inni kuni kitaabni inni kun walaloodhaan waan ta'eef sammuutti qabatudha. Sammuutti qabatuu bareechee sammuutti qabatuudhaaf wanni walaloodhaan qaraamu baay'ee nama fayyada. Haffazuudhaafis baay'ee nama fayyadaa jechuudha. Kitaabni isa kana. Wanni as keessa jiru kitaaba dheengadda finne keessa jira. Laakiin garuu hifziidhaafi kun akkasuma akka ulamaan irraa dubbatanutti inni kun hifziidhaaf bareedaa akkasuma ragaadhaaf akka namni ragaa quraana fidatu tajwiida irratti maal fidata namni jazariidha fidata. Akka jazariin jedhetti akkana. Akka jazariin jedhetti akkana. Akka jazariin jedhetti akkana jechuudha. Kanaaf akkas godhanii jechuudha. Jazariin kana. Kanaaf namni hundinuu maal ta'uudha qaba? Haffazuudha qaba. Isa kana haffazanee eega haffazanee isa kana fidnee boodaa tajwiidul musawwar isa guddaatti achi ce'uutu barbaachisaadha jechuudha. Amma yoo inni haffazeetti sitti jabaachuun malanni sun. Laakiin inni kun immoo walaloo bayitii 700 yookaan 900 yookaan 700 hanganuma qofa jechuudha. Bayitii kan jedhanu sarara tokkoon kanaan bayitii jedhanii bayitii 700 jechuudha. Kanaaf akkasi
أبان كتابة جزري شيخ قراء أكام بيكماتي أبو الخير لقبان إساء أبو الخير جدام محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الجزري ابن الجزري دام بيكما أججو gosa isaa keessaa jazirii kan jennu jaziirata min Umar ka jedhamu jira kara sanitti irkifamee jedhan. Bakkittiin itti argamtu jazariin kuni jaziirata illee jedhamtee beekamti. Bootaan sun amma kan isiin beekamtu yeroo ammaa jechuu. Buuxaan bootaa jedhamtuun beekamti. Jazariin bakkitti isiin argamtu kuni kibba bahaa Turkiyaatti naannoo sanitti argamti jedhan daangaa Iraaqii fi Sooriyaa keessatti kanatti argamti jedhan inni. Kanaaf gabaabinumaan kitaabni isa kana jechuudha. Nazmii kana yeroo qara'anu dura dubbisnee akkatti qaraanu kanaa fi akkatti qaraanutti haala saniin haffazuu dandeenya jechuudha. Haala saniin haffazuu dandeenya. Akkaataan itti jedhu akka sanatti jettanii haffazan yeroo baastanus akka sanatti jettanii eega dubbisnee booda achi booda immoo maal gootan hiikkaasaa irra keenyaa jechuudha. Kanaaf akkasi maqaan isaa akkuma isinii kaasee eenyu jenne Muhammad ibnu Ali ibnu Yusuf Aljazarii jedhama. Dhaloonni isaa akka hijiraatti 751 duuti isaa 833 kan inni du'e kana jechuu gabaabinumaan achi dabarfanna. Manzuumatul muqaddimah فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. منظومة المقدمة نظمي يوكا وللو المقدمة درستو كنتات فيما يجب وان درقمتها تأكيست على قارئ القرآن نما قارئ قرآن رت وان درقمت تأكيست كن درستو أن يعلمه beekuun waan dirqama ta'u keessatti kuni dursituudha. Osoonii fi gara tajwiidatti achi hin deebine muqaddimaa waan dursituu wahii kan sii himu jira jechuu as keessatti. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. كان أكنت دبستن يروح حفظن قد بسي منظومة المقدمة كني نظمي يوكاهو وللو درسيتو فيما يجب وان درقمته كيست على قارئ القرآن نما قرآن قرأت أن يعلمه إسبيكون. بسم الله الرحمن الرحيم. مقا ربي رحمن رحيم تأتين غرغار سفني بركار برباني جلقمنا. يقول راجي عفو رب سامعي. يقول نجده راجي كجيلان عفو رب ديفما ربي سامعي تغيا تأي برباد كجيلان ديفما ربي سامعي
nama dhagayaa ta'ee ni jedha. Eenyunni Muhammad ibnul Jazarii, Muhammad ilma Jazarii kan ta'e kajeelaan dhiifama rabbii isa nama dhagahaa ta'e eenyunni Muhammad ibnul Jazarii Ashaafi'ii kan madhabni inni hordofuu Shaafi'ii kan tahe. Maal jedhe? Alhamdulillahi wa sallallahu faaruun kan rabbiiti. Wa sallallahu rabbiin rahmata buuse yookaa faarse calaa nabiyyihi nabiyyi isaa irratti wa mustafaahu akkasuma filataa isaallee jechuu nabiyyi isaa filataa isaa jechuu filamaa isaa jechuu namanni filate rabbiin muhammadin mustafaahu nabiyyiin isaa mustafaahu kan rabbiin isa filate sun eenyunni muhammadin muhammadi وآله آلي إسارة اللي رب رحمة بوسي وصحبه صحابة سارة ججو يوكاهو وصلى الله رب الرحمة هابوس ججو دمته خبر بمعنى الدعاء جدا ومقرئ القرآن نما قرآن قرأ اللي الرت ربين رحمة هابوسو مع محبه قارئ قرآنات اللي مع محبه جالتشو إساتي وجن جالتشو إساتي وجن نما قرآن قرأ وبعد أنا بودجد إن هذه إستين كن كنما دبسو جركوني مقدمة درسيتو فيما على قارئه وان نما قرآن قرأ الرتي أن يعلمه فيما على قارئه وان قرأ قرآن رتجر درستو كنتاتي أن يعلمه إسبيكون نما قرآن قرأ الرتي وان برباكسا تأي أن يعلمه إسبيكون وان برباكسا تأي إستي نما دبسو جركون درستو دا إذ واجب ويتكن دركما كتئ عليهم إسان الرت عليهم جتشو عليهم والنجنة في ولا لو تلشودا إذ واجب ويتكن دركما عليهم إسان الرت محتم دركما قدمات قبل الشروع سينو داندرت أولا جلقب أن يعلموا بيكون واجبة واجبا كانت درقما كانت اجچو كتابه تچ سينو دان درتي مت دري كينيا سبل تچ سينو دان درتي وان بيكون اسان الرت درقما تي سني مال جناني مخارج الحروف مخرج قبيتي في والصفات صفه بيكون درقما كانت كان بيكون درقما تيغلي ليلفظوا واني مخارج حرق بيتي في صفات حقوق بيكتو مالي في واني تبرت واني تدابافة تف مالف ليلفظوا وان الدابافة نيف ليلفظوا أكدبتنوف بأفصح اللغات قل إر فصيحة إر بريدة لغاتين أكدبتنوف محرر التجويد قل ليس تجويدا والمواقف أكسما وقفي بك اتدابن كان اللي بيكون درقما كيتي وما الذي رصف مالين أكبر ريفا من اللي في المصاحف مصحف كيست مالين أكبر ريفا من زي مقطوعة وما الذي وان إسار أسيما بريفم في المصاحف قرآن كيست وان بريفم اللي بيكون دركما من كل مقطوع شوفا جتشا ولدتي مقطوعة ولدتي هداميد فيتي في وموصول بها كان مو جتشي ولدتي مطنيد في بيكون اللي دركما مقطوعة في موصولس بيكون دركما جتشو سات وتاي أنثى أكسما تاي أنثى وانتي كن دبرتي رتك أجيلشا لم تكن كان انت انتها اتنسون تكتب كبر فمتو بها هذا كان بريفمين كم مفتوحات هاتي في مربوطات هاتي كتابة تجويدا رنجدنا كتبتي برفتنسن سنة اللي
beekuun dirqamaa jenne kanaaf inni jalqaba har'aa kanumaan raawwata. Hadhaa wa sallallahu wa sallim wa baarik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.